akkuma guyyaa kaleessaa soolumaan ilaalaa turre barumsa hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate. Mata duree jedhuun kaanee yeroo hundumaadhaa waggaa waggaadhaan xirri 10 yookaan amajji 10 taaboti bidiruu kakuu Waaqayyoo iddoo kabajaa iddoo ulfina isaatii maaliif gara lagaatti akka inni gadi bu'ee buluu yaadannoo gooftaan keenya samii irraa gadi bu'ee dhufee dhalachuu isaa sana yaadachuudhaaf tokkos iddootti guddatee Qaanaa Galiilaadhaa ka'ee harka Yohaannis cuuphaatti cuubamuudhaaf laga Yordaanositti imalee achi deemee buluu isaa yaadachuudhaaf tokkos immoo seera cuuphaa nu barsiisuudhaaf akka ta'ee kana gochuudhaanis immoo hojii seexanaa diiguudhaaf samii irraa gadi bu'uunsaa gara laga Yordaanos deemuunsaa seera cabellee deebisee seera nuutumuunsaa kun hojii seexanaa diiguudhaaf akka ta'e barumsa keenyaa kaleessaa keessatti ilaallee turre jechaadha. Egaan har'a immoo akka ayyamaaf jaalala Waaqayyootti maaliif halkan keessaa cuubame isa jedhuu fi laga Yordaanositti maaliif cuubame, lagi Yordaanos maaliif filatamte, nutis waggaa waggaadhaan gara laga kanaatti deemnee maaliif cuuphaa geggeeffannaa kan jedhu sana har'a waliin barannaa. Waaqayyo nu barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u jechaa. Halkan keessaa maaliif cuubame? Iccitiin halkan keessaa kun gaafa dhalate halkan walakkaa, kunoo yeroo cuuphaa isaatis akkasuma halkan walakkaa, gaafa du'aa ka'ees halkan walakkaa. Egaa barumsa isaa barsiisaa ture keessattis dhirsa misirrootiin qabee dhufaatiin isaanii lammaffaan sun halkan walakkaa akka ta'uudhaaf jirus Wangeela Maatewos 25 gubbaarratti barreesseetti jira jechaadha. Egaa inni kan biraan sirna kadhannaadhaa guyyaatti namni tokko al 7 kadhachuu qaba kan jedhu sana keessatti illee sa'aatiin guyyaa keessa namni yookaan sa'aatii 24 keessatti namni akkaataan itti kadhachuu qabu 7 kaa'amanii jiran keessaa tokko halkan walakkaadha. Egaa inni kun iccitiinsaa waa'een halkan walakkaa kun namni gamanumaan xinxalee yaadee hubatee yeroo hundumaa dammaqee kadhachuu akka qabu, halkan illee yeroo irribaate jedhee dagatee rafuu akka hin qabne iccitii kana nu barsiisuudhaaf jedheeti jechaadha. Inni kan biraan halkan keessaatii gooftaan waan cuubameef halkan gaafa sanaa gaafa gooftaan cuubamuu iccitii guddaatu mul'ate. Dhoksaatu bakkeetti ba'ee barsiifame. Inni kun yeroon siniin jedhu kakuu moofaa keessatti yeroo seera laphee uumama Addaamirraa kaasee sadummaaf tokkummaan Sillaasee iccitiidhaan dhoksaadhaan kan jirutu mul'inaan ba'eetu dubbatame. Abbaan duumessarraan dubbatee jaalallee mucaa koo isa kanaadhaa, fedhiin koo yemni koo isaan raawwataa isaaf dhagaa kan jedhu sagalee dhageessise. Ilmi immoo lafaatti cuuphamaa jira harka Yohaannisitti halkan sana walakkaa jechaadha. Hafuura qulqulluun immoo bifa gugeedhaan samiirraa balali'aa dhufeetoo gooftaa keenyarra qubate. Egaa amma sadummaaf tokkummaan Sillaaseen mul'atee jechaadha. Iccitiin isaa halkan ta'uun maaliif barbaachisa jedhu keessatti abbooliin keenya hafuura qulqulluun geggeeffamanii gaafa barsiisan maal jedhanii bifa gugeedhaan kan dhufte suni yookaan kan mul'ate suni hafuura qulqulluudha malee gugee miti kan jedhu addunyaan biyya lafaadhaa bor akka hubatuuf akka hin mamneef. Maaliif jennaan gugeen halkan hin kaattuka, simbirroonni warroonni baalleedhaan balali'an halkan hin kaatan isaan. Amma inni dhufe kun namni shakkii tokko malee mamii tokko malee gugee miti hafuura qulqulluudha kan jedhu sana akka mirkaneeffatu akka hubatu borgaaffiin shakkitoota akka hin kaane deebii dhowwachuudhaaf jecha jechaadha. Maaliif hafuura qulqulluun gugee fakkaatee immoo dhufe? Gugeen garraamiidha, gugeen gara laafettiidha, gugeen buphaa ishee yookaan hanqaaquu ishee caccabsan iddoo ishee dhiiftee hin deemtu. Yoo ilmoo ishee jalaa buutanii ajjeesan iddoo ishee dhiiftee hin deemtu. Iddoo ishee dhiiftee kan isheen deemtu kan isheen godaantu mana ishee diigan qofaadha. Hafuura qulqulluunis arjaaf garraamiidha. Kan inni namarraa godaanuu danda'u raawwatee namni waaqummaa Waaqayyoo, waaqummaa Abbaa, waaqummaa Ilmaa, waaqummaa hafuura qulqulluu yoo gane qofa namarraa godaanee deemaa kan jedhu iccitii kan nu barsiisuudhaafi jechaadha.
Gamaanumaan yoon kana duwwaa jedhee iccitii halkan cuubamuusaa mistira kana yookaan iccitii kana bakkee baasuuf ittiin nu barsiisuudhaaf nu hubachiisuudhaaf jedhee kan jedhu yoon jedheen gaa maaliif laga Yordaanositti immoo cuubachuu filate? Yohaannis Cuuphaan illee laga Yordaanos keessa naanna'ee barsiisaa ture, bishaan Yordaanosittis cuuphaa ture. Bishaanni kan biraa baay'een kitaaba qulqulluu keessatti kan barreeffamanoo jiruutii galaanni Yordaanos kun mee maaliif filatame? Isa kana immoo mata duree tokkoon kaanee ilaalla. Mata duree nuyi filannoo godhannee waa'ee galaana Yordaanos kana ittiin barannu filannoon Waaqayyoo nama dhibaa, filannoon Waaqayyoo nama ajaa'ibaa kan jedhu sanaan kaanee ilaalla. Matsaafa Izraa Suutu'eel boqonnaa 3 lakkoomsa 2 kan jiru. Izraa Suutu'eel kun nama Waaqayyoo keessumatti ammarraatti illee utuu hin du'in gara biyya jiraattotaatti ol fudhatamee kan jiru. Baay'ee inaaffaa mana Waaqayyoo kan qabu. Yeroo Israa'eloonni yakka hojjennaan Waaqayyo isaanitti dheekkamee qe'ee isaaniirraa biyya isaaniirraa isaan buqqise. Biyya Baabiloonitti waggaa 70 guutuu adabamanii waggaa turan sana keessatti illee isaan faana adabamee isaan faana illee deemee achi kan ture. Tsoomee kadhatee gargaarsaan gafa ergamootaa qulqullicha Uraa'eliin arjummaa Waaqayyootiin kitaabolee gubatan, kitaabolee badan halkan 40 guyyaa 40 tsoomee Waaqayyoon kadhachuudhaan Waaqayyo immoo itti mul'isee nama kitaaba 40 guyyaa kitaaba 24 guyyaa 40 gidduutti nama barreesseedha. Namni kun kitaaba Izraa Suutu'eel jedhu keessatti boqonnaa 3 lakkoomsa 2 irratti maal jedhee filannoon Waaqayyoo nama ajaa'ibaa jedhee barsiise. Akkana jedhe biyya keessaatii biyya Israa'eliin filachuunsaa, lageen keessaa Yordaanosin filachuunsaa, horii keessaa hoolaa filachuunsaa, midhaan keessaa qamadii filachuunsaa, biqiloota keessaa immoo wayinii filachuunsaa, warroon baalleen kaatan keessaa gugee filachuunsaa, namoota biyya lafaa keessatti uumaman keessaa immoo dubaroo maaramii filachuunsaa baay'ee nama ajaa'ibaa jedhe. Dhugaadhuma isaan kun hojii fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessatti ga'ee guddaa qabu. Kitaaba qulqulluu keessattis akka addaatti kan isaan barreeffamanii jiran warreen kun. Egaa warreen kana keessaati amma akka yeroo keenyaatti laga Yordaanos filachuu isaa kan jedhu kana ilaalla. Laga Yordaanos kun madduma isaarraa kaanee yoo ilaalle tulluu Armooniyem jedhurraatii gad dhangala'a. Tulluu Armooniyem jedhurraatii gad dhangala'a. Dheerina kiiloomeetira 320 fagaatee kan yaa'udha. Egaa galaanni Yordaanos kun burqaansaa tokko ta'ee Yordaanos jedhamee waamama. Gadi siqee garuu bakka lamatti qoodamuun Yuuriif Daanos jedhamee adda ba'ee waamama. Dhumarratti immoo deebi'ee tokko ta'ee Yordaanos jedhamee immoo kaa'ameeti jira. Egaa bishaanni kun maddi isaa jalqabaadhaa tokko ta'uun ijoolleen Addaam, ijoolleen Hewaan jalqabarratti abbaa tokko haadha tokkorraa dhalachuu isaanii agarsiisa. Egaa Addaam bara jiraate keessatti ijoollee lakkuu 30-60 godhate. Haa ta'uutii garuu ijoolleen ni godhate kun warruma jalqabaa lakkuu dhalatan Qaayiliif Hawwaa, Abeeliif Haqiliima yookaan Luudirraa kaasee 15 jalloota, 15 qajeelota turan. 15 warra Waaqayyoodhaaf bulan, Waaqayyoon sodaatan, seera Waaqayyoo eegan turan. 15 immoo jalloota kan seexanaa hojii seexanaa duukaa kan bu'an ta'an gargar hiraman bakka lamatti tokko iccitii kana ibsa. Egaa kiristiyaanaaf horma jedhamee saboodarra immoo namni gargar qoodamus ni ibsa. Dhumarratti deebi'ee tokko ta'uun isaa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa gadi bu'ee dhufee mul'achuu isaatiin hojii seexanaa sana akkuma kaleessa mata duree godhannee kaane sana dhufee hojii seexanaa sana diiguu isaatiin du'a isaatiin du'a keenya balleessee jireenya isaatiin jireenya nuu laachuu isaatiin kan ka'e hormaaf kiristiyaanni warri gargar cabanii turan deebi'anii tokko ta'uu isaa agarsiisa jechaadha. Tokkos galaana Yordaanos kana keessaa
Addaam ani garbicha daabiloos, Hewaan ani garbittii daabiloos jedhanii mallattoo isaan mallatteessan gaafichaa sun lafanni owwaalame sun eessa yoo jettani lafa galaanichi dhufee walitti bu'e sanaadha. Egaa gooftaan keenyas isa dura waan dhokate hin jiru. Inni kaleedhaaf ribuu namaa gargar baasee beeka. Kan bishaan keessa dhokatee jiru yoo miti. Isa bishaan keessa jirus kan uume isumaadha. Lafanni hin jirres hin jiru, iddoo hundumaa jira. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaafuu lafa firmaan sun jirturra harka Yohaannisitti cuuphachuudhaaf gaafa dhaqus egaa bakkeetti mul'ifte firmaa sana bishaanattiin gargar saaqamte. Yermoo sana unkuramtee milla gooftaa gaafa keessa ejjetu firmaa sana bakkeetti mul'ifte. Firmaan sun bakkeetti gaafa mul'atu irra ejjete. Dhadhaa taate badde. Kanaafuu gaafa sanaa kaasee warri hormaaf kiristiyaana gargar turan tokko ta'anii jechaadha. Cuuphaa Kiristoosiin tokko ta'an. Dhalachuu Kiristoosiin tokko ta'an. Egaa haga du'a isaatiitti dhufee hojii fayyinaa inni nu raawwate sanaan tokko ta'an. Kanaafuu galaanni Yordaanos iccitii kana qabdi. Karaa adda biraa immoo waa'ee galaana kanaa wanti fakkeeffamee fi wanti raajamees jira. Isa kana raawwachuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galaana kana filate. Samii irraa gadi bu'ee dhufee nu fayyisuu kan jaallateefis kanaaf maalinni fakkeenyi fakkeeffame. Fakkeenyi waa'ee bishaan kanaa fakkeeffamee seera uumamaa boqonnaa 14 gubbaa irratti barraa'ee jira. Abrahaam gaaf tokko warra Kologodomoor jedhaman sana warra obboleessa isaa Looxiin booji'anii qabeenyaa isaanii saamanii ba'an sana gaafa dhaqee gargaaree deebisuudhaaf jedhu yaa Waaqayyo na gargaari. Obboleessa koo booji'ame kanan boojuu irraa deebisa. Ati na gargaartee injifannoo naa laattee jennaan immoo 11 siif nan laadha galatan siif dhiyeessa jedhee Waaqayyoon kadhatee obboleessa isaa gargaaruudhaaf gara waraanaatti ba'ee ture. Waaqayyoos warra kadhataniin dhagaaf waan ta'eef isa dhaga'ee gargaarsa Waaqayyoodhaan jara injifatee gaafa deebi'ee galu obboleessa isaa boojuu irraa deebisee gaafa galu galata Waaqaaf dhiyeessee akkana jedhe yaa Waaqayyo na gargaarte, yaa Waaqayyo na dhageesse, egaa na gammachiifte. Kanaaf waan ani si kadhadhu yoo jiraate adaraa kunoo 11 siif nan kenna jedhee wareegeen jira. Wareega kee kanan siif kennaati natti mul'adhu narkaa fudhu jedhe. Natti mul'adhuuti narkaa fudhadhu jedhe. Abeet nama dhiba waa'een Abrahaam. Yommuu kana Waaqayyo Abrahaamin akkana jedhe na arguudhaaf illee umurii si daangessa. Garuu ammaaf garuu fakkeenya koo kan ta'e hin agarta. Isa iddootti agartuu galaana Yordaanos kana ce'i. Gama isaa keessa tulluu Qaraaniyoora dhaqi. Yaa nama Waaqayyo jedhii waami. Achirratti fakkeenya koo kan ta'e tokko agarta. 11 satti kenni. Inni immoo iddoo koo bu'ee si eebbisa. Waan nyaatamuuf dhugamus siif laataa jedhee Waaqayyo Abrahaamitti meechaadha. Yeroo kana Abrahaamis gammadee 11 fudhatee galaana Yordaanosiin ce'ee tulluu Qaraaniyoorratti gaafa ol ba'u homaa tokko nagarre nama. Sagalee isaa ol kaasee yaa nama Waaqayyo jedhee waame. Uggaa kana Melkiiseedeq ayyaana guddaa kan qabu, surnaa guddaa kan qabu. Lafee abboolii keenyaa qulqullootaa kana Addaamirraa kaasee kan jiru sana iddoo sanatti owwaalee eegaa kan jiru, axxanaa kan jiru Melkiiseedeq. Egaa gamanumaan waan hubachuu qabdan Qaraaniyoon kun iddoo Addaamitti uumameedhas. Achumattis iddoon itti owwaalameedhas. Kanaaf iddoo sanarratti immoo inni tajaajila gochaa jira namni kun. Kanaaf in dhufe. Abrahaam surnaa isaa jala dhaabachuu illee hin dandeenye jedha. Yommuu kana Abrahaamiin akka inni jabaatee dhaabatu taasisee hin sodaatin. Inni siin 11 geesse jedhee siin si erge anaan immoo eebbisi waan nyaatamuuf dhugamu kenniif naan jedheera jedhe. Haaluma kanaan Abrahaamiin eebbise. Abrahaamiin eebbarraa fudhate. 11tti laate waan nyaatamuuf waan dhugamu daabboo Waaqarraa dhufe ibistii Waaqarraa dhufes Abrahaamiidhaaf kenneefi jedha. Isa ganagaa seera uumamaa boqonnaa 14 andimtaa isaadhaan hiikee jira. Matsaafa Qiddaasee Maaramii irrattis andimtaa isaadhaan kana hiikee jira jechaadha. Egaa kun fakkeenya kakuu haaraa keessatti gooftaan biroo hojjechuudhaaf jiruuf kan fakkeeffamedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan tokko oggaa hojjechuudhaaf jedhu duraan dursa fakkeenya fakkeessa. Eddasii immoo raajii akka raajamu taasisa. Dhufee immoo raawwata.
malee akka bishaan tabbarraa dhangala'u akka keessummaa tasa dhufuudha akkasumaan godhamiti Waaqayyo. Egaa bara dheeraa kana booldura fakkeenyi fakkeeffame kun maal jettan Abrahaam fakkeenya amantootaati. Galaana Yordaanosiin ce'uun fakkeenya cuuphaati. Tulluun Qaraaniyoo fakkeenya bataskaanaati yookaan fakkeenya mana qulqullummaati. Manni qulqullummaa iddoo boqonnaa jiraa keenyaaf du'aa keenyaati. Tokkos iddootti kudhan kiyaa tokko Waaqayyoof laannuudha. Tokkos iddootti foonsaaf dhiiga isaa nyaannu waan ta'eef. Malkeeseedeq immoo fakkeenya gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Ibistinni kenna immoo isa gooftaan keenya kakuu haaratti bor dhufe ho'a kana nyaadhaa dhugaa dhiiga kooti foon kooti jedhee fayyina keenyaaf nuu kennuuf jiru sanaaf fakkeenya jechaadha. Kanaafuu laga Yordaanos fakkeenya kana qabdii jechaadha. Maarreen namnis edda cuubamee booda gara mootummaa Waaqayyootti gara iddoo boqonnaatti gara iddoo jireenya bara baraatti seena mitiire. Egaa mucaan tokko edda cuubamee booda edda cuubamtee booda qurbaana qulqulluu fudhatti mitiire. Abrahaamis bishaanicha ce'ee gara mana qulqullummaa sana deemee fakkeenya mana qulqullummaa sana deemee waan nyaatamu dhugamu fudhachuun sun iccitii kanaadha fakkeenya kanaadha. Kanaaf kana fakkeessuudhaaf inni kan biraan raajii raajame sana dhugoomsuudhaafi jedha. Maal inni raajiin raajame jechuu dandeessu? Raajiin raajame kun immoo maalidha jechuu dandeenya ta'a. Raajiin raajame kun immoo faarsaa Daawit 76 yookaan 77 yaa gooftaa bishaanonni si arganii sodaatanii si arganii raatanii unkuramanii iddoo tuujjubii gadi fagoon illee duumessi illee sagalee dhageessisee jedha. Sakana gaarii uuma'ate egzi'oo ri'oo ma'ate farahuu dangizu qaala'aata wasama'aat isa jedhu sana jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan raajamee jira waan ta'eef gaafa gooftaan keenya cuubamuudhaaf gara laga kanaatti gadi bu'u kunis ta'eera. Karaa adda biraa faarsaa Daawit 113 yookaan 114 lakkoofsa 3 baahireenii reeyaate wagobayaa ta'edha. Galaanonni si arganii in sodaatanii in hollatanii yaa'uu dhiisanii akka girgiddaatti dhaabatanii mallattoon isaan gidduu jiru sun akka bakkeetti mul'atuuf jechaadha. Sasila dubbachaa oole. Egaa akkana jedhanis raajiin raajameera. Raajii kana dhugoomsuudhaaf jecha galaanni kun filatamte. Kanaaf galaanni Galiilaa jira, galaanni Xibraados jira, galaanni kan biroon illee hin jiru. Isa kana dhugoomsuudhaaf jecha galaanni kun filatamte. Isa karaa adda biraa galaana kana keessattis wantoonni gambiraa baay'een hojjetamanii jiru. Galaana kana keessattis wantoonni kan biraa baay'een isaanii hojjetamaa turaniiru. Fakkeenyaaf Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 fi boqonnaa 4 dubbistanii olaaltan akkas jedha. Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 fi boqonnaa 4 gaafa galaana Yordaanosiin ce'anii biyya abdiitti ce'uudhaaf jedhanii abbooliin keenya Israa'el warri foonii sun Waaqayyo galaana sana ittiin ce'uudhaaf riqicha hin qabu daakaadhaaf hin kajeelamu garuu Waaqayyo qajeelfama tokko Museetti kenne. Qajeelfami kun maal kan jedhu ture luboonni taabota koo baattanii uummata kana dura bu'aa dhaqaa lagichatti gadi bu'aa bishaan keessa jedhaa yeroo bishaan kana keessa jettanii bishaanni kun gargarsinii saaqama. Kanaafuu lafa duwwaa ta'a dhaqaa deemaa galaanicha walakkaa dhaabbadhaa. Ammas walakkaa galaanichaa taabota baattanii dhaabbattanitti uummati koo hundumtuu haa ce'u jedhe Waaqayyo. Kanaafuu akkuma Waaqayyo itti me godhanii galaanichaatti gaafa bu'an hin dhaabatee dhaqanii walakkaa galaanichaa dhaabbatan uummati Waaqayyo gamatti ce'an biyya abdiitti ce'an lafa duwwaa keessa galaana Yordaanos kan ce'an jechaadha. Hubadhaa galaana Yordaanos kana ce'anii biyya abdiitti ce'an. Yerusaalem ishee lafarratti ce'an garbummaa waggaa 430 sana jala gaafa ba'an sana jechaadha. Kanaafuu edda hundumtuu ce'anii raatanii booda Waaqayyo karaa Iyyaasuu akkana jedhe lafa lubooti dhaabatan kanaati dhagaa yaadannoo siidaa tokko fuudhaa galaanicha gama dhaqaa dhaabaa yaadannoo baraabaraa ta'ee dhalootaatti haa dubbatamu jedhee jedha. Egaa kun amma iccitisa kakuu haaraa keessatti boor hojjetamuudhaaf jiru akka ta'e ibsuun nama rakkisu. Egaa cuuphaadhaan biyya abdiitti cuuphaadhaan waggaa 5,500 guutuu garbummaan kan jala turre sadaa jalaa baanee gara abdiitti gara fayyinaatti gara jireenyaatti gara gannataatti deebine waan ta'eef isaan sun immoo waggaa 430 garbummaa jiru jalaa ba'anii gara biyya isaaniitti deebi'an akkuma ta'e iccitii kana qabachaadha. Egaa kun immoo dhalootatti yaadannoo godhadhaa dhagaa siidaa kana dhaabaati maal kun yoo jedhan
waaqayyo abboolii keenyaaf akkana godhee nu ceessa jedhaatii dhaloota dubbadhaa jedhee caafamee waan jiruuf fakkeenyi kun jiras waan ta'eef tokkos kanas dhugoomsuudhaaf. Karaa adda biraa lammaffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 2 lakkoomsa 2 haga 8tti Iyyaasuun galaana kana kaabbaa isaatiin rukutee Elsaa'i wajjin lama ta'anii ce'aniiru. Elsaa'is gaafa inni biraa ol fudhatamu innis ol fudhatameera. Galaana kana ce'achuma ol fudhatame. Amma irraatti hin duune jira gara biyya jiraattotaadha. Egaa namoonni cuuphaadhaan jiraatan bara baraan jiraatu. Hin du'ani. Du'a kiyyaa kaanis hin jiraatu. Warri cuuphaadhaan deebanii mucummaa argatan fakkeenyummaa kana qaba. Karaa adda biraa Elsaa'i illee gaafa isa biraa deebi'u inni illee akkuma kan wayyaa isaatti rukutee bishaan kana gargar hiree ce'eera. Kanaafuu iccitiin kun waan jirtuuf bishaan kun fakkeenya kana qabachaadha. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 2:14 argachuu dandeenya. Inni kan biraan immoo lammaffaa Moototaa boqonnaa 5 lakkoomsa 1 haga 14 irratti seenaa tokko agarra. Seenaan nuyi agarru kun maaliin loltuun biyya Sooriyaadhaa maqaan isaa Ni'imaan namni jedhamu dhukkuba lamxi dhukkuba qoricha hin qabneedhaan rukutamee baay'ee mana qorichaa addunyaarra jiru hundaarra deebi'aa naanna'aa ture. Haa ta'u garuu itti fayyuu hin dandeenye. Dhumarratti garuu karaa xomboree mana isaa jirtu tokkodha. Xomboree Israa'el booji'ee mana isaa jiru tokkodha. Gara biyya Israa'el kana keessa utuu deemee raajaa Waaqayyoo Elsaa'i bira utuu deemee dhukkuba isaa kanarraa fayyuu akka danda'u haadha manaa isaatti himnaan haaluma kanaan dhaqee innis deemee galaana Yordaanos kanatti egaa iccitiin isaa bal'aadhaan beektu si'a 7 cuuphatee dhukkuba isaa kanatti fayyeera. Si'a 7 cuuphatee dhukkuba isaa kanatti fayyuu danda'eera jechaadha. Egaa iccitiin kanaadha namni Waaqayyotti amanee abbaa amantii bira deemee yoo isaaniin qajeelfama isaan kennaniin cuuphaa qalbii jirranna cuuphaa mucummaadha yoo cuuphate dhukkubi lubbuudha dhukkuba fooniitti fayyuun akka danda'amu raawwatee Waaqayyo keenya kallattiidhaanis alkallattiidhaanis akka nama fayyisu kan barsiisudha jechaadha. Inni kan biraan abbaan keenya Iyyoob waggaa 38 dhukkubsatee ciise. Matsaafa Iyyoob boqonnaa 1 irraa kaastanii arguu dandeessu. Maaliin lola seexanaadhaan kisii seexanaadhaan. Garuu Iyyoob nama tola nama qajeelaa nama gaarii ture. Waaqayyos waan afuriin kan dhugaa ba'eef ture. Haa ta'u garuu kisii seexanaa kanaan garuu dhukkubsate qoramee waggaa 38 ciise. Dhumarratti tamittiin fayye. Dhumarratti qoricha liqimsee mini. Limmoo waraannateefin dibata addaa kan biraa biyya lafaarraa kan kennamu ogeessa biyya lafa fudhatee miti. Dhukkuba waggaa 38 irraa maaliin fayyuu danda'e? Galaana Yordaanositti naqii cuuphadhu kottu jedhee Waaqayyo isa ajajee jennaan galaanichatti dhaqee cuuphatee indaa'um ni fayyee duwwaa miti muuxatee dargaggeessa waggaa 30 ta'e. Egaa dhukkuba sanyiidhaan dhufe lola seexanaan dhuferraas fayyinee akka muuxachuu dandeenyu jireenya baraa baraa argachuu akka dandeenyu kitaaba qulqulluu kanarraa barraa jechaadha. Galaanni Yordaanos maaliif filatame? Kanaaf filatame. Tokkos wangeela Maatewos boqonnaa 3 wangeela Luqaas boqonnaa 3 guutummaa kanaa dubbisnee yoo ilaalle akkasuma matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 40 irrattis barraa'eeti jira. Yohaannis cuuphaan galaana Yordaanos kana cina naanna'ee lallabaa ture. Lallaba qofaas miti namootaan yaada garaa keessanii jijjiiradhaa. Wangeela mootummaa Waaqayyootti amanaa. Amma sagalee tulluun gada jedhu inni jallaan haa qajeelu jedhee sagalee lallaba sagalee misraachoo wangeela gooftaadhaa lallabaa ture Yohaannis cuuphaan. Achumaanis muki ija hin naqamne kana booda in murama abiddatti gatama jechaa ture. Akkas jechaa ture. Kanaafuu maal godhe seetarreegaa cuuphaa qalbii jijjiirannaan sin cuuba. Inni ana boorarra dhufu immoo garuu hafuura qulqulluudhaan bishaaniidhaan sin cuuba. Ani kophee isaa baachuun naaf hin ta'u yookaan immoo hidhaa kophee isaa liikuun naaf hin ta'u jedhee waa'ee Yohaannis cuuphaan waa'ee gooftaa akkana dhugaa ba'ee lallabaa ture jechaadha. Egaa haaluma kanaan kan nama dhumaatiiwwan Waaqayyoo namoonni yeroo sana turan jedha. Dhaqanii maal goonuu jecha cuubamaa turanidha. Cuuphaa Yohaannisiin cuuphaa ture. Egaa cuuphaa maaliiti jechaadha? Cuuphaa qalbii jijjiirannaa. Hubadhaa cuuphaan bifa baay'eetu jira. Cuuphaa qalbii jijjiirannaa, cuuphaa mucummaa.
Amma ni waggaadhaan egaa gooftaan keenya dhufee fakkeenya nu ta'uudhaaf cuubamee cuubamaa jedhe kuni kan mucummaatti hin argannu miti. Kan yaadannooti. Yaadannoo godhachan. Namoonni tokko akka waan nuti seera cuuphaadhaan beeknetti waggaadhaan warri kiristiyaana ortodoksiidhaan cuubamu nuun jedhu. Inni kun yaadannoodha. Yaadannoo gooftaan keenya nu cuubame sanatti yaadachuudhaaf malee cuuphaa mucummaadhaan kan fudhanne dhalannee gaafa 40 warri dhiiraa warri shamarranii immoo dhalannee gaafa 80ti. Isumayyuu immoo bishaan ittiin cuubamsa lagaa kanaan miti beekaa. Isa kan malee isa gaafa jimaataa gaafa lingaanos cinaacha gooftaa keenyaa oraanu cinaacha isaa mirgaa keessaati dhiigaaf bishaan ol duukaa burqanii turan. Dhiigni sun isa dhugnuudha. Dhugnee ittiin jireenya bara baraa argannuudha. Bishaanichi immoo isa ittiin cuubamnuudha. Bishaanichi sanaadha. Isa kana bal'ina isaa boodarratti cuunfaa goonee waliin hin baranna. Cuuphaa laalchisee gaaffii ka'u hundumaa isaatiif deebiitti laannee dhumarratti waliin hin baranna. Egaa Waaqayyo nu haa dandeessisu. Egaa inni nama dubbachuu barbaadu galaanni Yordaanos maaliif filatame? Filatamuun isaa maaliif kan jedhu sana iccitii isaa kitaaba qulqulluu keessatti kan caafamee jiru sana gurra siin buusuudhaaf jedheetan malee. Kanaaf egaa galaanni Yordaanos kan inni cuubameef kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis egaa galaana Yordaanos kana keessatti kan inni dhufe cuubameef kan raajonni fakkeessan keessaas ammas tokkon isin dabala. Innis maalinnaa jettanii lammaffaa moototaa boqonnaa 6 irratti barreeffamee kan jiru. Gaaf tokko barattoonni Elsaayi yaa barsiisaa keenyaa iddoo nuyi keessa jiraannu manni nuyi keessa jiraannu keessatti waaqessinu nu jalaa dhiphatteetti yoo iyyama kee ta'ee nuuf iyyamte dhannee muka murree mana ijaarraa nu iyyami jedhan. Sinii iyyameeraa dhaqaa muraa ijaaraa gaafa jedhu qottoo ergifatanii muka muruudhaaf gara laga Yordaanositti gadi bu'anii jedha. Laga Yordaanositti gadi bu'anii bishaanicharraatii gaafa muka qajeelaa tokko arganii muruudhaaf jedhan qottoon ergisaa sun jalaa buqqa'ee bishaan keessatti kufe. Yeroo kana barataan Elsaayi gara Elsaayi dhaqee yaa barsiisaa koo kunoo qottoon ergifadhee itti muka muruudhaaf jedhetu bishaan kana keessa na jalaa lixe attaman godhagaa jedhe. Barsiisaan isaa Elsaayi dhufe. Edda dhufe booda qottoon kun eessaan keessatti kufe jennaan karaa kana keessatti kufe jedhee itti agarsiise. Solloqqee muka sanaa fuudhee bishaanicharra gaafa buusu solloqqeen sun galliqimsamee sibiilli sun immoo dhufee bishaanicharra taa'e fuudhee Elsaayitti deebisee jedha. Amma maatiiwwan Waaqayyoo kun amma iccitiidha. Abbootiin keenyaa Elsaayi fakkeenya Waaqayyoo abbaati. Sibiilli bishaan sana keessatti gadi kufuun irra ture dhufee irra taa'e sun solloqqeen mukaa immoo galliqinfamuu hin qabne galliqinfamee sibiila liqinfamuu qabu irratti baate sun fakkeenya Addaamiif Hewaaniiti. Addaam nama du'uudhaaf jirutu fayye. Kiristoos immoo nama du'uun hin malletu du'e jechaadha. Kunoo bifa kana fakkaatuun galaanicha keessatti kakuu haaraa keessatti waan dhufee gooftaan bor hojjechuudhaaf jiru hojii fayyina dhala namaa hojii fayyina Addaamiif ijoollee Addaam caafamee kan jiruuf waan ta'eef galaana kana keessatti duraan dursee fakkeenyi kana fakkaatan dhoksaa guddaa kan qaban keessatti kan hojjetamaa turan waan ta'eef isa kana dhugoomsuudhaaf jecha galaana kana filate. Galaana kana keessatti sigaa hojii seexanaa keessatti godhamaa ture sana balleessee fayyina keenya ittiin nu dhugoomsuudhaaf jecha kana godhe jechaadha. Egaa oolumaa galatti waggaadhaan nu yaadannoo kana gaafa taasifnu moo maal arganna? Waggaadhaan gara laga Yordaanositti gaafa gadi buunee yaadannoo kana taasifnu dhugaadhumatti kaleessa akkuma dubbadhee ture tajaajila argamu kanaan eebba hin argamne, fayyina hin argamne, ayyaana Waaqayyoo hin argamne sana arganna. Egaa yaadannoo qulqullootaa gochuun iyyuu eebba guddaa kana malaachisu caafamee jira. Kun immoo qulqulloota kan taasise Waaqa isaanii gooftaa isaanii yaadannoo isaa taasifna waan ta'eef eebba guddaa arganna. Keessumatti raajaan Waaqayyoo Hisqeel immoo matsaafa raajii isaatii boqonnaa 36 lakkoomsa 25 irratti akkana jedhe. Matsaafa raajii Hisqeel 36-25 irratti bishaan taliila isinitti facaasa. Isin immoo cubbuu keessanitti nu qulqullooftu. Laphee isa dhagaa ta'e isin keessaa baasee laphee foonii isa laafaa isin keessatti nan haaressaa jedha. Egaa
kanaaf lagarratti illee amma abbootii bishaan nutti racca'u bishaan nutti facaasu cobi bishaan sanaallee gaafa sinirra buutu kan nurra gaafa buutu eebba guddaa arganna ayyaana guddaa arganna egaa waaqayyo fayyisuun isaa karaa tokkos karaa biraadhas waan ta'eef kanaafuu ayyaanni cuuphaadhaa gallagatti gaafa 11 ganama gadi buunee cuuphannuuf immoo galaana Yordaanos wanta filateef immoo kanneen kanaaf kana fakkaatan qaba gabaabinaan garuu yooma kana jenne hin ga'a kanatti aan egaa waa'ee cuuphaa wajjin kan ol qabatu maaliif harka Yohaannisitti cuuphame maal jedhees immoo Yohaannisiin cuuphe waggaa 30tti maaliif cuuphame cuuphaan daa'imaaf cuuphaan warra guddaa maal fakkaata kan jedhuuf isa kan biraa yoo waaqayyo jedhe guyyaa itti aanutti waliin baranna akkasumaanis immoo yoo jaalala waaqayyo ta'e gaafa 12 waa'ee qaanaa galiilaa waa'ee cidhaa guyyaa 3 boodachuun maal jechuudha kan jedhus waliin baranna egaa waaqayyo namachi nu haa taasisu sadhageenya kanaan nu haa eebbisu ija bareedaa 30 60 dhibba dhaqanne dhaaltu mootummaa isaatii faarfattu maqaa isaatii akka taanuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam waadaan Yohaannis cuuphaa arjummaan uumaa keenya Sillaaseen wajjin ta'u xumureeraa galanni waaqayyoof